Ashama akkam jirtu daawwattoota televezyiinii mo'aa kan isin daawwataa jirtan kun qophii mo'aa teekiiti. Qophii mo'aa teekii qopheesse kan isin biraan gahaan biyyaa Jimmaati. Qophiilee kutaa darban lamaan keessatti waa'ee garaagarummaa sarvarii deeskitooppii, sarvarii taawor keezii fi kompiitar biizines deeskitooppii asirra kaa'ee garaagarummaa isinitti agarsiisuun kun yaadatama. Itti aansuudhaan immoo appilikeeshinoota jireenya guyyaa guyyaa keenya fooyyessuudhaaf nu gargaaran sleep cycle appilikeeshinoota warreen marsaala dubartootaa to'achuudhaaf gargaaraniif kanneen kan biraa appilikeeshinoota bu'a qabeessa ta'an isin biraan gahuun kun yaadatama. Sanarraa akkasii waa barattan immoo abdii guutuun qaba. Har'a immoo qophiin koo kan irratti xiyyeeffatu qaama miidhamtoota irratti. Yeroo baay'ee biyya keenya keessatti akkasumas immoo Afrikaa keessatti qaama miidhamtoonni yeroo isaan itti dagataman, yeroo isaan itti carraa hojii argachuu, carraa fuulduratti as ba'anii yaada isaanii ibsuu, carraa saayinsii fi teekinooloojii keessa garuu carraa innoveeshinii keessa seenuu yeroo isaan itti dhabantu jira. Kun immoo baay'ee waan nama gaddisiisuuf waan namatti hin tolledha. Har'a qophiin koo kan irratti xiyyeeffatu qaama miidhamtoonni addunyaa kana keessatti dhiibbaa akkamii teekinooloojii irratti fidaniiru, akkamittiin immoo qaama miidhamtoota biyya keenya keessa jiran sadarkaa olaanaatti ol fiduu dandeenya, akkamittiin empower gochuu ni qabna kan jedhu irratti qophii xiyyeeffatudha. Egaa qaama miidhamtummaan haala lamaatiin uumamuu danda'a. Tokko uumamaan namni qaama miidhamaa ta'e dhalachuu danda'a, akkasumas immoo deemsa keessa immoo qaama miidhamaa ta'uu danda'a ta'a. Egaa namoonni baay'een erga qaama miidhamaa ta'anii booddee qaama miidhamtummaa isaanii kana accept godhanii kan fudhatanii immoo jireenya guyyaa guyyaa isaaniitti fufan fuulduratti kan of adeemsisan namooti jajjaboo baay'een jiru. Isaaniin baay'ee ajaa'ibsiifachaa. Namoonni akkasumas immoo abdii kutannaa baay'ee keessa galan jiru. Namoonni abdii kutannaa baay'ee keessa galan kunis dhiibbaa naannoo akkasumas immoo ilaalcha namooti isaaniif qabanii fi wantooti nuun naannoo keenya irratti arginuu fi akkasumas immoo sadarkaan beekumsa koomuniitii yookaan immoo hawaasaa xiqqaa waan ta'eef qaama miidhamtoonni yeroo isaaniitti itti qoofamu akkasumas immoo dudduubatti dhiibaman yookaan immoo akka nama guutuutti yeroo isaaniitti lakkaa'amuu dhiisantu jira jechuudha. Kun baay'ee naan dhuunfaa kootti waan na gaddisiisuu fi natti dhaga'amudha, natti hin tolu. Kun sirrii miti jechuudha. Akka seera uumamaattis yoo ilaalle namni kamiyyuu uumama waaqayyooti. Namni kamiyyuu bifa kamiin qaama miidhamaa ta'e yoo dhalate akkasumas immoo erga deemsa keessa immoo sababa balaatiif wantoota adda addaatiif qaama miidhamaa yoo ta'e namni kun jiraachuu danda'u qaba. Akkasumas immoo dhalli namaa jireenya keessatti carraan argatu kamiyyuu argachuu danda'u qaba jechuudha. Egaa qaama miidhamtoonni addunyaa kana irratti hojii ajaa'ibsiisaa gurguddaa hojjetanii jiru. Akkasumas maqaan isaanii kan karaa adda addaatiin dhaamu baay'eetu jiru. Fakkeenyaaf Helen Kelleriin baay'een keessan ni beektu, dhagahuus dubbachuus kan dandeenye garuu kan kitaaba jabaa barreessitedha. Nama jabduu addunyaan kun yeroo hundaa maqaa dha'u keessaa tokko isheedha. Deemsa keessa immoo saayintistoonni naannoo gara teekinooloojii fi naannoo gara saayinsii irratti xiyyeeffatu immoo saayintistoonni hojjetan saayintistoonni ciccimoo maqaan isaanii dhaamu akkasumas immoo kan Nobel Prize illee fudhachuudhaaf carrooman hedduutu jiru jechuudha. Biyya keenya keessatti sababa beekumsaatiin yookaan immoo sababa hirrina beekumsaatiin hawaasi keenya qaama miidhamtootatti yeroo inni qoosu, yeroo inni itti carraa barumsaa dhowwatu wantoota akkasiitu jira. Fakkeenyaaf qaama miidhamtoota warreen fakkeenyaaf dhagahuu hin dandeenye, fakkeenyaaf kan arguu hin dandeenye akka nama guutuutti yeroo isaaniitti lakkaa'amnetu biyya keenya keessatti baay'ee meejarlii mul'ata. Namoonni carraa kennamuufii qaban yeroo isaaniitti hin kennineeftu mul'ata jechuudha. Kun immoo waan geeddaramuu qabuu fi sadarkaa hawaasaatti waan jabaatamee irratti hojjetamuu qabudha. Sababi isaas teekinooloojii fi akkasumas immoo carraan barumsaa qaama miidhamaa hundumaa adrees godhu yeroo ammaa kana waan mijatee jiruuf jechuudha. Egaa qaama miidhamtoonni akkuma dubbachuudhaaf yaalii saayinsii fi teekinooloojii keessatti bu'aa guddaa buusuu ni danda'u. Qaama miidhamtoonni jireenya hawaasummaa qaban keessattis waan bu'aa qabeessa ta'e tokko raawwachuus gochuus ni danda'u. Akkasumas immoo jireenya guyyaa guyyaa isaanii fooyyessuu akkasumas immoo namoota naannoo isaanii jiruuf hawaasa isaanii wanta fayyadu hedduu gochuus raawwachuus ni danda'u jechuudha. Qophiin koo egaa har'aa waa'ee isaanii irratti kan xiyyeeffatedha. Yeroo dheeraatiif qophii kana qopheessin turuu kootiif baay'ee na of galchaan siniin jira because adreesdi ta'uu danda'u waan qabuuf jechuudha. Egaa qaama miidhamtoonni hojii gurguddaa hojjechuu waan danda'aniif carraan barnootaa isaanii kennamuu qaba. Akkasumas immoo koomunitii keenya irratti awarenessiin deebiidhaan hojjetamuu qaba jechuudha. Egaa mee qaama miidhamtoota addunyaa kana irratti impaaktii gurguddaa fidanii fi kan addunyaan isaan beektu kan maqaan isaanii dhaamuun isinitti hima. Fakkeenyaaf baay'een keessan Toomaas Edison ni beektu, nama ampoolii tolchee, nama way of communication hedduu tolchedha jedhamee maqaa dhaama. Bara 1847 kan dhalate Toomaas Edison dandeettii dhageettii isaa waggaa umurii 20
kaasee loos gochaa dhufe jechuudha. Sana booda dhaga'uu carraan dhaga'uu isa baay'ee gadi bu'aa dhufe. Namni kun transmitting information system fi telegraafii wanta teknoolojii jedhamu yeroo jalqabaatiif nama hojjete. Akkasumas immoo baalbii yeroo har'aa nuti ibsannee fayyadamnu incandescent light baalbii yeroo jalqabaatiif nama hojjetedha jechuudha. Akkasumas immoo motion pictures har'a viidiyoo isin ilaalaa jirtan kana akkasumas immoo viidiyoo addunyaa irratti mul'atu kanaaf yeroo jalqabaatiif motion pictures addunyaa kanatti kan agarsiise Thomas Edison. Thomas Edison nama dandeettiin dhageettii isaa umurii 20 kaasee gadi bu'aa dhufee fi completely hearing isa nama loos godheedha. Garuu hojiin hojjete kana immoo yeroo ilaallu baay'ee nama ajaa'ibsiisa. Nama motion graphics yookaan motion pictures kan jennu viidiyoo har'a ilaallu kanaatiif ka'umsa guddaa nama ta'e yeroo jalqabaatiif addunyaa kanatti viidiyoo wanta jedhamu motion pictures nama agarsiisedha jechuudha. Kanaaf iyyuu Thomas Edison namoota qaama miidhamtoota hojii dinqii teknoolojii keessatti hojjetan keessaa isa tokko. Tufni yoo ilaalle Larf Brown jedhamuudhaan beekama. Namni kuni distrography diagnosisii dhukkuba distrography jedhamu wanta akkasiitiin kan ni qabame ground breaking technology mobility irratti hojjeteera jechuudha. Ralph egaa motorized scooterii wheelchair accessible vehicles akkasumas immoo wheelchair lifts illee hojjeteera jechuudha. Namni kuni qaama miidhamaadha, ofiisaatii paralyzed dha walakkaan isaa jechuudha. Garuu haa ta'u malee bu'aalee naannoo wheelchair jiran scooterii qaama miidhamtootaaf ta'uu fi akkasumas immoo liftii qaama miidhamtoonni itti fayyadamanii bakka tokkotti ce'uu danda'an illee nama hojjechuu danda'edha jechuudha. Itti aansinee yoo ilaalle Sang Bonkli lammii Kooriyaa kan ta'e lammiin kun balaa konkolaataatiin nama qaama miidhamaa ta'uudhaaf saaxilamedha jechuudha. Egaa innis bu'aan teknoolojii irratti hojjete keessa assistive technology for disability kan jedhu irratti yookaan immoo namoota qaama miidhamtoota teknoolojii gargaaruu danda'an kan akka isaanii addunyaa kana wajjin wal simanii jireenyas guyyaa guyyaa isaanii more enjoy godhan yookaan immoo akka isaan caalaatti jaallatan teknoolojii gochuu danda'u nama yeroo jalqabaatiif hojjetedha. Innis bara 2006 keessa akka warra faranjiitti jechuudha yookaan immoo GC'tti balaa konkolaataatiif nama saaxilamee qaama miidhamaa ta'edha jechuudha. Baay'een keenya egaa Stephen Hawkins beena recently nama addunyaa kanarra dhihoositti boqotedha. Stephen Hawkins is a physician, nama waa'ee black hole qoratee nama waa'ee hawaa kana qoratee akkasumas immoo controversial yaadota ta'aniin nama baay'ee beekamaadha. Namni kun umurii isaa 21 keessa otoo jiru nama lateral sclerosis amyotrophic lateral sclerosis dhukkuba jedhamuuf saaxilame qaamni isaa guutuutti paralyzed ta'ee control ala kan ta'ee fi egaa namni kun sababa beekaa guddaa ta'eef jecha computer aided ta'uudhaan yookaan immoo computer additional sensorota adda addaatti dabaluudhaan sammuu isaa keessa beekumsoota jiran kan akka inni haasa'uuf dubbatu gochuudhaan kitaabota hedduullee akka inni barreessu godhamee jira jechuudha. Akkasumas immoo theory controversial ta'ee fi theory namoonni baay'ee itti amanuu hin barbaanne baay'eellee nama lafa kaa'uu danda'edha jechuudha. Stephen Hawkins recently nama addunyaa kanarraa boqotee fi saayintistii beekamoo addunyaan kun qaba jetteetiin of jechuu keessaati isa tokkodha jechuudha. Itti fufnee yoo ilaalle Geeraat Vermeejii namni jedhamu namni kun nama arguu hin dandeenyedha. Umurii isaa dhalootumaa kaasee nama arguudhaaf hin dandeenyedha jechuudha. Namni kun is a world class biologistidha. Harkaan qaqqabachuudhaan wantoota baay'ee hojjechuu danda'eera jechuudha. Harkaan qaqqabachuudhaan wantoota adda adda baasuu danda'eera. Namni kun barsiisaa cimaas ture jechuudha. Supportive teacher for biology jedhamuudhaanis nama beekamaadha. Biology keessattis nama impactii guddaa fidedha jechuudha. Taansinee yoo ilaalle lammii Gaanaa kan taate Faridaa Bedwee namni jedhamtu Programmerii beekamtu soofteerii faayinaansii Gaanaa keessatti revolutionary ta'e kan kalaqxedha jechuudha. Namni kun soofteerii isheen hojjette faayinaanshalii Gaanaa keessatti baay'ee impactii guddaa fiduu danda'eera. Akkasumas immoo namoonni baay'ee namoonni uumamaan rakkoo adda addaa qaban akka isaan gara software developmentiitti dhufaniif illee advokeetii guddaa taatee hojjetaa jirti. Namni kun dhalattuu Gaanaa kan taate bifaan gurraatti. Faridaa Bedwee kan jedhamtu kun hojii dinqii hojjechuu dandeesse jechuudha. Itti aansinee yoo ilaalle Riikaard Maankii namni jedhamu Foundation for Science for Disability kan jedhu nama yeroo jalqabaatiif hundeessedha. Namni kun keessumaatti qorannoo adda addaa gochuu irratti baay'ee beekama. Naannoo saayinsii irratti qorannoo gadi fagoo gochuudhaan baay'ee beekama. Namni kun paralyzedidha. Bireesii fi kiraachii fayyadamuudhaan bakka qorannaallee utuu hin dadhabin jedhiin utuu haalli uumama isaa isa hin daangeessiin bakka adda addaa deemuudhaan qorannoo hedduu geggeessaa ture jechuudha. Namni kun baay'ee nama cimaadhaa fi nama addunyaa keessatti maqaa guddaa qabudha. Because Foundation for Disability Foundation jedhamus yeroo jalqabaa nama hundeessuu danda'edha jechuudha. Itti aansinee yoo ilaalle Hamid Haarun namni jedhamu immoo nama
Kaarlot Maarii Tusdikee disease nama jedhamuudhaan nama qabameedha. Haa ta'u malee garuu namni kun kaaliparii fi wiilcharii isaa fayyadamuudhaan saayinsii fi teekinooloojii naannoo MRI teekinooloojii irratti wantoota jiru irratti akka namoonni effektiivli bakka dhukkuba isaanii ilaalamanii fayyaniif nama riisarchii gurguddaa hojjetee fi nama bu'aa guddaa addunyaa kanaaf buuse keessaatti isa tokkodha jechuudha. Turtanii foddaa televizyina keessanii kan banattaniif kan isin daawwataa jirtan kun qophii mo'aa teekiitii. Qophii mo'aa teekii qopheesse kan isin biraan gahaa jiru ana biyyaa Jimmaati. Qophii koo har'aa keessatti immoo kan irratti xiyyeeffadhee jiru qaama miidhamtootaaf teekinooloojii maaltu walitti fida, maalirratti hojjetamuu immoo qaba, saayintistoota qaama miidhamtoota ta'an ciccimoo ta'an eenyu fa'i isaanii maal hojjetan kan jedhutti xiyyeeffachaa jira. Itti aansuudhaan immoo sooftiweerota qaama miidhamtoota gargaaruu danda'anii fi immoo gaajetoota qaama miidhamtoota gargaaruu danda'an irratti immoo xiyyeeffachaa deemna jechuudha. Egaa waa'ee Hamid Haruuniin ilaallee irraa itti aansinee immoo ilaallee Albert Einsteiniin ilaalla. Albert Einstein qaama miidhamaa miti jettanii namoonni baay'ee nama mormuu dandeessu. Qaama miidhamaa kallattii yoo ta'u baate garuu namni kun learning impaired nama ta'e yookaan immoo nama dandeettiin barachuu isaa gadi bu'aa ta'e, nama sammuun dandeettii yaaduu isaa gadi bu'aa ta'e jedhamee nama tuffatameef nama barumsaatii si'a baay'ee ari'ame barachuu nama hin dandeenyee fi nama cognitive skilled nama hin taane jedhamee baay'ee nama irratti haasa'amaa turedha. Nama barumsaatii ari'ame nama dandeettii barachuu isaa gadi bu'aadha jedhamedha. Haa ta'u malee Albert Einstein otoo kun isa hin daangeessin keessumaa fiiziksii irratti nama baay'ee bu'aa guddaa buuse, nama maatimaatiksii keessatti seenaa guddaa tokko kaa'ee deeme, nama tiyoorii guddaa kaa'ee deeme, nama tiyoorii cimaa hundeessee bu'uureessee deemedha jechuudha. Albert Einstein qaamaan yoo miidhamaa ta'uu baate illee dandeettii yaaduu sammuu isaas akka biyyoota gurguddatan keessatti dandeettii yaaduu namaas yoo gadi bu'aa ta'e akka qaama miidhamtummaatti waan ilaalamuuf akkasitiin ilaalamaa ture jechuudha. Namni kun egaa kun itoo san daangeessin garuu dramatic change ta'e hojjechuudhaan nama fiiziksii fi maatimaatiksii irratti tiyoorii guddaa kaa'eef nama baay'ee cimaadha jechuudha. Itti fufnee yoo ilaalle Edwin Krebs namni jedhamu baayokemiistii cimaa ta'e nama bara 1950moota keessa hojii gurguddaa hojjetee fi baayokemistirii irratti nama baay'ee xiyyeeffatee hojjetaa turedha. Namni kun dandeettii dhaga'uu hin qabu. Haa ta'u malee nama hanga sadarkaa Nobel Prize badhaafamutti ga'edha jechuudha. Namni kun saayintistii cimaa baayokemistirii, keemikaalotaa fi baayoloojii irratti xiyyeeffachuudhaan nama hojii gurguddaa hojjetaa turedha. Edwin Krebs akkuma kanaas nama baay'ee cimaadha jechuudha. Egaa qaama miidhamtoonni biyya keenya keessattis hojii gurguddaaf namatti tolu hojjetaa jiran, aartii irratti namoonni hojjetaa jiran, akkasumas immoo kitaaba barreessuu irratti, saayinsii fi riisarchii adda addaa irratti namoonni hojjetaa jiran baay'eetu jiru. Haa ta'u malee biyya keenya keessatti fi Afrikaa keessatti garuu qaama miidhamtoonni carraan isaaniif kenname fuulduratti as ba'an ammayyuu qubsaadhaa fi gaarii miti, namatti hin tolu. Keessumaa immoo hubannaan koomunitiin keenya yookaan immoo sabii keenya qaama miidhamtootaaf qabu baay'ee namatti hin tolu. Qaama miidhamtoota maatii baay'een mana barumsaatti erguu barsiisuu fi fedha hin qabu. Mana keessa dhoksuu, kaa'uu, akka isaan gadi hin baane, namoonni akka isaan jiranitti uumama isaanii kan akka isaan hin simanne gochuu itti qaana'uu fi hanga sadarkaallee otoo isaan du'aniiti jedhanii hanga sadarkaa sanaatti namoonni haala mijeessan illee ni jiru. Kun baay'ee waan fokkisaaf namatti hin tolledha. Namni kamiyyuu uumama waaqayyooti akkaataan itti dhalate simachuudhaaf fi fudhachuu danda'utu nurra jira. Erga kana simachuudhaaf fudhachuu dandeenye booddee immoo namooti baay'een akka isaan hin mormine yookaan immoo akka isaan yaada hin barbaachifne irratti hin calaqqisiisifneef immoo gargaaruu, jabeessuu fi equip gochuu danda'utu nurra jira. Kun dirqama nama kamiitiyyuuti jechuudha. Namni kamiyyuu kana irratti xiyyeeffatee hojjechuu qaba. Dirqama maatii keessaa namni qaama miidhamaa ta'e jiraachuu hin qabu. Namni tokko waa'ee qaama miidhamtoota hubannaa gaarii qabaachuuf ofii qaama miidhamaa ta'uu hin qabu. Because jireenya guyyaa guyyaa keessatti hamma qaama miidhamtoota adda addaa wajjin jiraachaa jirrutti isaaniif ilaalcha gaarii qabaachuu, carraa gaarii kennuu fi akkasumas immoo akka isaan waa'ee ofii isaanii konfiidensii qabaatan gochuun baay'ee murteessaadha. Egaa biyya keenya qorannaan grounded ta'e yoo jiraachuu baate illee qaama miidhamtoonni lubbuu isaanii yeroo yerootti sababa carraa dhabaniif yookaan immoo sababa mana keessaa maatiin akka isaan hin baane godhan irratti bu'uureffachuudhaan qaama miidhamtoonni of ajjeesan baay'eetu jira, kan lubbuu isaanii dhabamsiisan hedduutu jira. Egaa kun qorannoo irrattu godhame immoo biyya keenya keessa wantooti hedduun gadi yaa'uu danda'u. Akka sadarkaa Afrikaattis kun waan nama yaaddeessuu fi haala kanaan itti fufeennaan gaarii hin ta'u jechuudha. Haa ta'u malee egaa yeroo yerootti immoo jijjiiramtoonni fi wantoonni namatti tolan tokko tokko immoo ni jiru. Qaama miidhamtoonni akka isaan ispoortii aktivitii tokko tokko irratti hirmaatan, atileetiksii irratti akka isaan hirmaatan, kubbaa kaachuu taphachuu, wantoota kana fakkaatan adda addaa irratti illee akka isaan hirmaatan wantoonni godhamaa jiran hedduutu jira. Sadarkaa mana barumsaatti garuu amma yeroo caalaatti irratti hojjetamuu qaba. Egaa qaama miidhamtoonni sadarkaa mana barumsaatti illee yeroo isaan barfatan, barsiisonni yeroo isaan kutaadhaa ari'anii fi akkasumas immoo miira gadaantummaa akka isaan itti dhaga'amu yeroo inni itti ta'u illee yeroo adda addaa ni mul'ata.
kun biyya keenya keessatti hafuu qaba barsiisonnis kana consider gochuudhaan barattoota qaama miidhamtoota extra mile deemuudhaan gargaaruu danda'u qabu akka isaan konfidentii ta'anii guddataniif baay'ee jajjabeessuu danda'utu isaanirra jira kun irratti hojjetamuu qaba jedheen dhaamsa koo dabarsaa ittaansuudhaan kan irratti xiyyeeffannee ilaallu immoo gaajetoota yookaan immoo meeshaalee qaama miidhamtoota gargaaruu danda'an irratti xiyyeeffanna jechuudha. jalqabarratti kan ilaallu doot kan jedhamuudhaan beekamudha. Dootiin kun sa'aatii harkatti kaa'atamu yeroo ta'u qaama miidhamtoota arguun dandeenyetti yeroo kan himuudha jechuudha. Akkasumas immoo via bluetooth connected ta'uudhaan bilbila isaanii irra imeelii sagaleedhaan ni dubbisaa fi imeeliin akkasii dhufee jira ergaan akkasii ergamee jira jechuu duwwaa osoo hin ta'in sanarra immoo kan darbee ergaa sana dubbisuudhaan namni arguun dandeenye sun akka inni information dhufeef sana dhaga'u yookaan immoo argatu isa gargaara jechuudha. Ittaansine immoo yoo ilaalle the Bradley by Eon kan jedhamudha. Inni kun immoo sa'aatii harkaa akkasumas qaama miidhamtoota boolii lama kan fakkaatu ofirraa kan qabu kan harkaan isaaniitti bubbuudhaan informationii bireelii irratti qaamaan harkaan qaqqabanii dubbisan bireelii baay'een keessan ni beektu bireeliin kan tuqaa fakkaatuudhaan qaama miidhamtoonni harkaan itti bubbuudhaan dubbisan jechuudha. Seensaroota narvii harka isaanii irra jiru fayyadamuudhaan kan isaan dubbisan. Inni Bradley by Eon kan jedhamu kun immoo harka irratti hidhamuudhaan harkaan akka isaan kitaabota adda addaa dubbisanii akkasumas immoo ergaa adda addaa qubaan itti bubbuudhaan dubbisan isaan gargaara jechuudha. Inni kun baay'ee teknooloojii namatti toludha. Ittaansine yoo ilaalle immoo the finger reader jedhamuudhaan kan beekamu kaameeraa xiqqoo ofirraa kan qabu qubarratti kaa'achuudhaan kitaabota nuti namoonni arguu dandeenyu dubbisuu dandeenyu qubarra qabuudhaan gaafa isaan kitaaba sana irra deemsisan readeriin kun yookaan immoo kaameeraa kan ofirraa qabu finger readeriin kun kitaaba kana word by word akka inni jirutti wanta achirratti kontentii barreeffamee jiru sana dubbisuudhaan isaan gargaara jechuudha. Egaa qaama miidhamtoonni arguu hin dandeenye yeroo baay'ee bifa kanaatiin akka isaan dubbisaniif teknooloojiin amma irra gahamee jiru immoo kana fakkaata jechuudha. Taansine immoo yoo ilaalle eyeglass yookaan immoo golgituu ija orkaam jedhamu kan saayintistoota Israa'eliin hojjetamedha. Inni kunis kaameeraa seensarii cinaaf cinatti kan ofirraa qabu yeroo ta'u bakka qaama miidhamtoonni arguu hin dandeenye sun ofirratti kaatanii isaan deeman wanta isaan gara isaaniitti fuula isaanii naannessan sana wanta jiru artificial intelligence conceptii fayyadamuudhaan fuuldura kee kaameeraatu jira fuuldura kee nama akkasiitu jira bakka akkasii kun meeshaa akkasiiti even supermarket illee yoo seenan waa bitachuu danda'u jechuudha. Product akkasii ilaalaa jirta kun qodaa akkasiiti kun meeshaa akkasiiti jedhee artificial intelligence fayyadamuudhaan isaan gargaara jechuudha. Kun baay'ee productii namatti toludha. Haa ta'u malee ammayyuu gana guddinarra kan jiruu fi teknooloojii baay'ee warratti dabalamaa jira jechuudha. Ittaansine immoo ilaalle smart shoesiidha. Smart shoesiin kuni namoota ammas arguu hin dandeenye kan baay'ee gargaarudha. Smart shoesiin kuni seensarii yookaan vaayibireetarii kan ofirraa qabu yeroo ta'u bakka isaan deeman sanitti obstaakilee adda addaa fuuldura isaanii yoo jiraate kan seensi gochuudhaan vaayibireet gochuudhaan isaanitti mul'atu jechuudha. Fakkeenyaaf stairs yookaan immoo darajaan ittiin ol ba'an fuuldura isaanii illee yoo jiraate fuuldura kee steersiitu jira yookaan fuuldura kee bishaan ciisaatu jira jedhee vaayibireet godhetti akka isaan balaadhaaf hin saaxilamneef illee isaan gargaara jechuudha. Inni kun baay'ee gaariidha jechuudha. GPS teknooloojii fayyadamuudhaan bakka isaan deemuu barbaadan illee akka isaan deeman isaan gargaara jechuudha. Namootuma arguu danda'aniif illee keessumaa atileetota baay'ee isaan gargaara. Yeroo fiigichoo fiigan tireeningii osoo jiranii loost akka hin taaneef yookaan akka hin badneef bakka isaan jiran sana bakka kanarra deemaa jirta bakka kana fiigaa jirta jedhee illee informationii kennuufii ni danda'a. Kunis GPSdhaan hojjeta jechuudha. Akkasumas immoo smart sol jedhamuudhaan kan beekamu illee ni jira. Kophee kamiyyuu keessa kan seenuu danda'u smart solii chargeable ta'e kan GPS sensorii ofirraa qabu bakka namni tokko jiru kan itti himuu danda'u jechuudha. Keessumaa kun immoo qaama miidhamtoota baay'ee gargaaruu danda'a. Bakka akkasii jirta jedhee informationii bluetoothidhaan connected ta'uudhaan kennuufii ni danda'a. Hearing aididhaan illee dhaggeeffachuus ni danda'u jechuudha. Radar systemiin immoo yookaan immoo Research Center of Finland yookaan VTT jedhamuudhaan kan beekamu radar systemii wearable ta'e kan bifa uffataatiin uffatamu seensara ofirraa kan qabu bifa uffataatiin kan uffatamu illee isaan illee hojjechuu danda'anii jechuudha. Kunis seensara ofirraa qaba. Keessumaa namoota dhaga'uu hin dandeenye akka isaan illee muuziqaa bakka inni taphachaa jiru fiil godhaniif isaan gargaara jechuudha. Inni kuni namooti dhaga'uu hin dandeenye bakka jiran tokko sagalee akkamii akka jiru adda baafachuun isaaniitti ulfaata bakka sana muuziqaadha ta'e iyya namaati ta'e rakkoo adda addaatu jira ta'e adda baafachuun isaaniitti cima. Uffata isaan uffatanii deeman kun seensarii ofirraa waan qabuuf bakka kana muuziqaatu jira jechuudhaan vaayibireeshinii
vibration akka isaan feel godhan isaan godha jechuudha. Itti aansinee immoo ilaalle visual enhancer kan jedhamuudhaan beekamu kan namoota arguu hin dandeenye gargaaru golgituu ijaati. Kunis namoota sadarkaan arguu isaanii gadi bu'aa dhufee akka isaan qulqulleessanii sirriitti ilaalan kan godhu kan teknooloojii akkasii ofirratti qabu golgituu ijaati jechuudha. Kunis baay'ee wanta gaariidhaaf yeroo ammaa namoota baay'ee gargaaraa jirudha. Itti aansinee immoo yoo ilaalle the sound shirt jedhamuudhaan kan beekamu namoonni dandeettii dhaga'uu hin qabne muuziqaa akka isaan dhaggeeffatan isaan gargaara jechuudha. Vibration-idhaan namoonni dhaga'uu dadhaban illee riitimii fiilii godhu yookaan immoo rukuttaa fiilii godhu. Rukuttaa sana muuziqaa bakkee keessaa taphachaa jiru sana rukuttaatti geeddaruudhaan vibration-itti geeddaruudhaan qaama isaaniitti bu'uudhaan akka isaan fiil godhan isaan godha jechuudha. Kunis egaa yoo dhagoo baatan illee akka isaan muuziqaa sana enjoy godhan namoota naannoo sana jiran duukaa akka isaan enjoy godhanii isaan gargaara jechuudha. Itti aansinee yoo ilaalle viibit kan jedhamu akkuma kanaa meeshaa muuziqaa akka isaan qaama miidhamtoonni dhaggeeffatan isaan gargaarudha. Baay'ee waan namatti tolu jechuudha kunis. Akkasumas immoo bu'aan teknooloojii kan biraa namoota dandeettii dubbachuu hin qabne yookaan immoo namoota vocal cord isaanii hojjechuu hin dandeenye uumamaanis ta'uu danda'a balaadhaan bakkeetti irratti qabuudhaan bakka naannoo morma isaanii kan irratti vocal cord isaanii irratti qabuudhaan robotic sound baasuudhaan waan isaan jechuu barbaadan sagalee bakka kan irratti uumamaa vocal cord irratti uumamaa jiru kan afaaniin gadi ba'uu dadhabe sana akka inni dubbatu gochuudhaan isaan gargaara jechuudha. Kunis namoota dubbachuu hin dandeenyeef immoo baay'ee bu'aa guddaa qaba jechuudha. Walumaa galatti egaa qophiin koo har'aa kan irratti xiyyeeffate waa'ee qaama miidhamtootaa irratti qaama miidhamtoonni bifa adda addaatiin saayinsii fi teknooloojii irratti haala isaan itti hirmaatan akkasumas immoo akkaataa isaan itti hirmaachaa jiraniif gara fuulduraattis biyya keenya irratti maal akka hojjetamuu qabu akkamittiin akka isaan hirmaachuu danda'an irratti qophii xiyyeeffatu ture. Qophii kana irratti egaa namoonni qaama miidhamtoota mana keessaa qabdan akkasiin jajjabeessitan akkasumas immoo akkasiin fuulduratti baaftan isiniin jedha. Kun ergaa koo qophii har'aati. Egaa qophiin koo har'aa qaama miidhamtoota irratti kan xiyyeeffatedha. Teknooloojii qaama miidhamtoota irratti xiyyeeffachuudhaan isaan gargaaraa jiru akkasumas saayintistoota hojii ciccimaa hojjetan illee isinii kaaseera. Akkasumas bu'aalee teknooloojii wearables ta'an kan qaama miidhamtoota gargaaraa jiran illee kan murtaa'e maqaa isinii dha'uudhaaf yaaleera. Egaa ergaan koo dhumarratti immoo hundumaaf kanan qabu namoonni qaama miidhamtoota mana keessaa qabdan akka gargaartan akka isaan jabaatanii fuulduratti ba'an konfiidensiin akka isaan itti dhaga'amu barumsa dhaqanii akka isaan baratan carraan dhalli namaa argachuu qabu tokko hundumaa akka isaan argataniif akka isin jajjabeessaniif gargaartan jira. Namoonni immoo qaama miidhamtootaaf ilaalcha gaarii hin qabne illee kana fooyyeffachuu danda'u qabdu. Qaama miidhamummaan yookaan uumamaan yookaan immoo balaatiin kan namarratti qaqqabuu danda'udha. Egaa kanaafiyyuu namoota hundumaatiif ilaalcha gaarii qabdan akkasumas namoota qaama miidhamtoota ta'aniif qabaachuun kun akka sagalee waaqayyoottis baay'ee murteessaadha akka namummaattis dirqama hundumaati jechuudha. Haala kanaan kana hasirreeffannu afooyyeffannu keessumaa biyyi keenya sadarkaa kanaatiin ilaalchi jiru gaarii waan hin taaneef jechuudha. Haala kanaan fooyyeffachaa deemnu akka sadarkaa Afrikaattis hojiileen hojjetamaa jiran namatti tolu caalatti hojjetamee kana caala guddachuu qaban jedha. Namoonnis waajjiroota adda addaa irratti qaama miidhamtoota akkasiin keessummeessaniif carraa hojii akkasiin kennitaniif isiniin jedha. Haala kanaatiin biyya keenya keessatti qaama miidhamtoota carraa isaan qaban guddisuu fuulduratti dhiibnee baasuu akkasumas immoo saayinsii fi teknooloojii irratti immoo saayintistoota haaraa akka arginuuf nu gargaara waan ta'eef jechuudha. Qophiin koo har'aa isaan irratti xiyyeeffata ture. Akkasiin hubannoo gaarii irraa argattan immoo abdii guutuun qaba. Qophiilee biraatiin immoo hanga walitti deebinutti qophiilee televezyiinii moo afaan kaawwaliin turtii gaarii.